Ashama harka fuudhee kabajamtootaaf jaalatamtoota chaanaalii kiyyaa lammii jalatti argamtan kan biyya keessaa kan biyya alaa akkam jirtan akkamii sa'aatiif yeroo kana geessan anis obboleettiin keessan nagaa fayyaa koodha galata waaqayyo deebi'ee dhufeetiin hin jira har'aas hin jedha obboloota koo deebi'ee dhufuun koo maalidhaa fi har'a kiyyaan maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolu jalqabaa kaasaa haga dhumaatti anuma faana taadha. Warroonni duraan jirtan manni mana keessanii nuuraa siniin jedha. Warroonni addisii jirnu gara maatii kootti dabalamaa jirtanis nuuraa seenaa. Manni kun mana keessanii maatii ta'uudhaan nu cinaa dhaabbadhaa nu jajjabeessaa wantoota asirratti sinii darbus kan isinitti tolu yoo ta'e gara koomantiitiin yaada keessan kan isinitti illee tolu yoo ta'e immoo gara koomantiitiin yaada keessan nuuf qooda isiniin jedha. Egaa kaa obboloota koo kanan har'a deebi'ee dhufee fi wantoota baay'ee natti dhagahameef wantoota baay'ee na gaddisiisedha. Maaliif dhaga'ee irraa darbuu hin barbaadu keessi kiyyallee irra nan dabarsu waan ta'eef anaan waanuma xiqqoo ishii waanuma keessi koo natti dhagahame irraa waa dubbachuuf anan dhufee jechuudha. Innis maalidha? Karaalee miidiyaa kanarratti yeroo fayyadamnu wantoota adda addaa gizee arginu kan keessa keenya nama tuqu kan bakka jireenya keenya keessatti akka gizee ijaan laallu kanaa miti kan seenaa ta'e keessa keenyatti hafu akka waan qaamaan argineetti kan seenaa ta'e nama keessatti hafu jechuudha. Isheen kunis maalidha? Akkuma karaa taampileelii gubbaarratti inni argitanii dhifama garuu viidiyoo hedduudhaan galchuudhaaf appilikeeshinii viidiyoo gannaa buusu waan silkii irratti gannaa bu'ee seerannaaf hin dalagne fanaan viidiyoo gadi buusee viidiyoowwan adda addaa yeroo viidiyoo waraabuu viidiyoo keessa isiniif galchuu diddaa jechuudha. Yeroo yaada tokko kennu waa'ee yaada irratti dubbadhu jechuudha. Silaa osoo viidiyoon gannaa bu'ee appilikeeshinichi naaf sirraa ta'e haga tokko viidiyoo qabatamaanis wantoota adda addaa qabatamaanis arguu dandeenya. Garuu qabatamaanis ta'uu baatu wantoota kuuwwan keessanis ija keessaniin arguu dandeessan warroonni ammatti miidiyaa fayyadamaa jirtan. Warroota immoo yeroon boodaa fi akkasumas fuulduratti nama dhaggeeffatuuf yoo ta'e malee jechuudha. Amma walumaa galattuyyuu maaltu garaa kuna gubee maaltu keessa nama gubaa kan jedhu mucayyoo umuriin ishii waggaa 13 irratti maaltu ta'ee maaltu raawwatame kan jedhu kuuwwan keessanis argitanii jirtan. Warri hin agarrees immoo yaada koo kanarraa hubattanii dhaga'uu akka nama dhagayeetti fi akka nama argeetti hubachuu dandeessan jechuudha. Innis maalidha? Mucayyoo umurii 13 kuni akka miidiyaa irratti arginetti jechuudha fi akka isheen dubbattuttis kan maatii ishiitiin gargar baate jechuudha. Ishiinis sababa maatiin ishii addaa walii kanii gargar bahaniin ishiinis immoo karaa irratti haftee jechuudha. Karaa irratti gaafa haftu wantoota adda addaatitu nama qunnama jechuudha obboloota koo. Wantoonni nama qunnaman hedduu ta'uu danda'u karaa irratti soofan. Waaqayyoon nama gaarii namaaf haa yaadu malee jechuudha. Ishiidhaaf immoo waaqayyoon nama gaarii hin yaadne fi osoo nama gaarii ta'ee gara jabummaan akkanatti namarratti hin dalagamu jechuudha. Ani keessattuu jechuudha. Warroonni dhiirotaas na jaaladhaalleen na jibbaalleen maaliif garuu gara jabummaa akkatti guddattan? Maali garuu? Maal obboleettii keessa wajjin dhalattanii haadha keessanirraa dhalattanii maali gara jabummaan kun hundi? Obboleewwan keenya irratti maali gara jabummaan akkana dalagamu kun? Karaalee warra dhiiratiin dhugaa isiniin jedha. Shamarran jechuun isiniif osoo beektanii warroota hunda jechuu kooti miti. Dhiirota hunda jechuu kooti miti. Dhiironni tokko ni jiran. Maaliif garuu karaalee adda addaatiin shamarran keenya dhugaa isiniin jedha yeroo kana keessatti jechuudha aarsaa hin kaffalaa jiran. Garuu shamarran tokko jechuun takka yeroo aarsaa hin barbaachisne kaffalaa jirtu takka immoo aarsaa irratti hin barbaachisne yoo kaffalamaa jiraatu jireenya maalii shamarraniif wannaan keenya hamileen keenya jireenya maaliitiif gammachuu maalii arganna? Asitti fakkeenyuma ofoo fudhadhee ani hamileen keenya cabee mana namaa keessatti hojjedhaa jechuudha. Akka shamara takkaatti hamileen kun cabee sana mana namaa keessa taa'ee hojjedha. Ishii tokko irratti immoo hamileen ishii cabamee yeroo waan hin taane ishii irratti dalagamu agama hamileen namaa sun nama cabaa jechuudha. Kun immoo maal mul'isa? Maali? Shamarran keenya yeroo hunda miidhamuu mul'isa jechuudha. Kun dhugaa waaqayyo dubbachuudhaaf baay'ee namatti dhagahama. Isheen kunis maalidha? Inni ilmuma dhiiraati fuudhee galee mucayyoo kanarratti wajjin jireenya gaggeesse natti fakkaata. Ani kanallee hin beeku sirriitti keessa gadi bu'ee garuu hagan irraa hubadhe hagan irraa wannaa jedhee fuudhee daa'ima irraa argate jechuudha. Mucayyoon kun daa'ima deesse umuriin ishii 13
Dhugaa dubbachuuf taambireelii gubbaa irratti akkuma argitan umuriin ishii baay'ee tokko akkuma argeen garaan kootti nana'e baay'ee tokkotti nana'e rabbi. Ibani tun daa'ima jedhee baay'ee tokkotti nana'e yeroon dubbisa adda addaa kana yeroon dubbisu bakka maalummaa rabbi hagana kan jedhamne natti dhagahame jechuudha. Yeroo akkana jedhanii maxxansan. Amma fakkeenyaaf jechuudha mucoon tun umurii 13 taate gaafa immoo ishiinuu daa'ima argatu kan daa'ima irraa argate sun immoo yoo bukkeen taanetti ishii gatee bira darbu maali gara jabummaa maaliti? Inni gocha kana kan ishii irratti raawwate gara jabummaa maalitti irratti raawwate? Ishii irratti raawwate immoo daa'ima iyyuu irraa argate maaliif irratti gata? Mucoon tun maal haa gootu? Osoo beeki ta'e mucoo kana ofitti qabee inni yookaan ishiidhaan umuriin isaa hin gitu, ishiidhaan hin gitu ta'uu danda'a. Namni ishii irratti raawwatu kun umuriin isaa gonkumaa ishiidhaan hin gitu. Osoo nama umuriin ishiidhaan gitu ta'e inni kana irratti raawwate hin gatu tureessu. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kanaafuu ishiin hundumaafuu carraa ishii kana argatteerti. Nuti immoo ishii carraa ishii argatte kanarraa waa baay'ee hubachuu fi waa baay'eedhaan wal kakaasnee wal gorsinee karaalee adda addaatiin wal ijaaruu qabna jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee miidhaan shamarran keenya irratti ni ga'a. Karaalee adda addaatiin hin miidhamne. Karaalee adda addaatiinis rakkoolee adda addaa shamarran keenya irra gahaa jira jechuudha. Jireenya akkamii mana namaa keessa teenyee jiraannaa? Jireenya akkamiitu miidhaa maaliitu nurra gahaa jennee osoo nuti waliin shamarranii jechuudha. Karaalee adda addaatiin miidiyaa adda addaa fayyadamnaa wantoota adda addaa fayyadamnu irratti wal kakaasnee haala naannoo keenya jechuudha. Osoo naannoodhaan wal qooduu baannee bara tokko naannoo tokko irratti kaka'umsa akkanaa horannee bara tokkos naannoo tokko irratti kaka'umsa akkanaa horannee hamileen keenya kan nu cabaa hin deemu jechuudha yeroo hunda. Yeroo hundi shamarran keenya yeroo miidhaman hamileen keenya nu cabu jechuudha. An fakkeenyaaf mucootanu gana eenyu rabbi koomantii namni kenneef jala laalee ani waan jedhee barreessuuf dhabe jechuudha. Anuyyuma uumaa ishiidhaan godhuu hin danda'u. Osoo waa ishii godhu ta'e anis ishii gargaara ture akka nama tokkootti jechuudha. Karaa naa danda'ame. Garuutu anuu harka namaatiin jira. Harka namaatiin eeggadha. Wanni ishiidhaan godhuu hin qabu. Garuu keessi kiyya baay'ee na gubate keessi koo baay'ee na gaddee jechuudha. Hundumaafuu maalan jechuu barbaada? Warri dhiirotaa garaa hin jabaatina. Dhugaa isin jedha haadha keessan irraa baata sallaala. Akkana garaa hin jabaatina. Shamarran keenya yeroo baay'ee shamarran keenya hamilee isaanii cabee hafa. Maaliif shamarran takka hamileen ishii sun akka cabee hafuuf isin osoo cinaa dhaabbattanii kan gargaartan ta'e hamileen ishii cabee hafu. Ijoollee baay'een yeroo baay'ee manatti da'uudhaan yeroo baay'ee kan hamileen isaanii cabee hafu argaa jirra jechuudha. Kuniti immoo nuti ijoolleen ammaa kun kanarraa waa baay'ee hubannee warroota hamileen akkana nu cabus ta'e ana waliinuu jechuudha. Anis carraa kee hin beeku waan ta'eef jechuudha. Kaka'umsa huranneetoo osoo irratti xiyyeeffannee wantoota tokko hojjennu akkanatti hamileen nu cabu jechuudha. Hin jiru wanti kana shamarreen keenya kana hojjechaa jirtu hin agarrees hin argines jechuudha. Mee walaa kakaasnu shamarran keenya. Dhugaa isin jedhamee yaada tokko of keessatti haa uumnu. Maaliif gumii akkanaa osoo kan ijaaru ta'e yeroo shamarran keenya akkana miidhaman gumii wayii osoo qabaanne har'a gumii wayiitiin gargaaruu dandeenya tureeyyu. Garuu hin qabnu. Kaka'umsas hin qabnu. Ilaalcha akkanaas hin qabnu. Gumii akkanaa gara naannoo irratti ijaaruu hin jiru jechuudha. Garuuti immoo mee waa baay'ee nutti dhagahamaa jira. Waa baay'eetu keessa namaatti dhagahamaa jira. Mee haa sochoonu. Keessa keenyumaayyuu wanta tokko ilaalcha gara fuulduraatti fi ilaalcha hawaasa naannoo irratti qabamuu fi hin beeku hawaasa naannoodhaa gara naannootti garaagara ta'uu danda'a. Hawaasni gara naannoo keenya wantoota akkanaa baay'ee balaaleffata, baay'ee jibbaa. Dubartiin takka manatti deesse jechuun akka waan bakka wanti tokko bakka kan hin jirre wayiitti warra sanitti bu'eetti warri sun akkasitti ilaala jechuudha. Alagaan ilaaluu baatu. Ana nagarrama maaliif akka ta'e dhugaa dubbachuuf maaliif akka ta'e kan garuu irraa dhalchisuun ilmuma namaati. Inni irraa dhalchisuun yeroo baay'ee maqaan hin badu jechuudha. Garuu shamarree dhalchisuun ishiin tokko daa'ummaa afaan kan deessuu ta'e umurii ishii daa'ummummaa isheetti cabdee hafti. Lammaffaan immoo maatii ishiitiin gargar baati. Sadaffaan ishiin hamileen ishii cabee hafa. Kun hunduu ishii ragaa jechuudha. Maaga maatiin jibbu ishii hundumarra geessisaa jechuudha. Garuuti immoo ilmi dhiiraa sun wanti hamileen isaa isa cabu hin jiru. Inni hoomata akka wanti ta'u hin jiru. Ilmaa baluu santu dhalcheedhaniitu waan bira darban. Garuu hoo intalaa baluu santu manatti dhalee ilmaa baluu santu akkana godhe osoo hin taane intalaa baluu san jedhamte akka ishiin kophaa godhattee wayii kun dogongora guddaadha. Warri dhiirotaa isaa gana hin jabaatina. Shamarran keenyallee bakka jirutti kanarratti walaa kakaasnu walaa gorfannu isiniin jechuun barbaada. Har'aa fi
viidiyoo sinirraan dheeressu. Viidiyoon yoo dheerate faayidaa hin qabu waan ta'eef wantootuma ijoollee dubbadhe natti fakkaatu garuu wantoota keessa kiyya ijoo dubbachuudhaaf fuulduratti deemu hin jira jechuudha. Rabbi yoo nu gargaare wal taanee wantoota gurguddoo wajjin hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu miidiyaa qabnu irratti haa jabaannu. Karaalee adda addaa kanaa yaa jabaannu. Shamarran keenya wal gorsuu irratti haa jabaannu. Dhugaa amileen garaan nu cabaa jira. Keessattuu shamarran gara manaatti miidhaan akkanaa irra ga'ee shamarran akkanaa jiran kanaaf karaalee ittiin isaan gargaaru immoo akkasumas karaalee ittiin amilee isaanii jajjabeessu. Maaliif shamarreen sunis maaliif karaalee adda addaatiin dhimma san keessa seenuu dandeessi. Erga keessa seentee ta'e immoo ta'e waan ta'eedhaaf akka maatii sanitti fi akka hawaasa naannoo sanitti ilaalcha akkasii osoo qabaachuu baannee nuti kan wal jajjabeessu nu ta'e hawaasni naannoollee nurraa barata waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu har'aaf viidiyoon qabadhee isinii dhufee kanumaadha nagaa jechuudha. Baay'ee hin dubbadhu garuu fuulduratti baay'een dubbachuu danda'a waan ta'eef baay'ees keessa kiyya naquuqa waan ta'eef waa'ee shamarranii kun. Eenyummaa keenya yoo of gaafannuu fi eenyummaa shamarran biraas yoo of gaafannu baay'ee gaafinatti ta'a waan ta'eef kanaafuu ammaaf fayyaanaa ta'aadha. Haguma viidiyoo san argee fi haguma mucayyoo san argee haamileen kun tuqamee fana dubbachuu dhufee hagana jechuudha. Fayyaanaa ta'aadha. Yeroo biraa walitti deebinaa. Turtiin keessan turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee.